Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad Amin. Oh, barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mul'at Amin. Obboleeyyan Rabbi akkuma agartan reefi kaameraa dhoyfadheetiin gama siyaasaa ture. Akkuma agartan kun namni na dura cinaan tokko kaameraa sodaatee tumaa fi waan adda addaa jira waan taateef Amir Takabaloon akka ta'u. Namni kaameraa sodaateetiin gama boodaatti dhokatee obboleeyyan Rabbiif jecha sagalee nuutaa. Kun hundi wanti isin agartan obboleeyyan keessani. Kun hundi obboleeyyan keessani. Rabbiif jecha lammii keessanii sagalee ta'a. Lammii keessaniif sagalee ta'a. Yaa uummata Itoophiyaa maaliif nutti dhuustan? Har'a namni kun baatii meeqa hidhamaa jira? Rakkoo takka malee rakkoo takka hin qabu bar. Dalagadheen namaa biyyarraa baheetiin garuu har'a akka nama siyaasanyaa tokkootitti mana lafa jalaa hidhame. Har'a ni garta. Ifaan asii ifu kuni ifa dhaboo doon taane paaworii asitti akka namni qabbanaa hin dhumneef nuu ifaa jirudha. Kun akkuma argaa jirtan kana ifaa kana ni gartan.